السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بليونكية هرّا فول فيسبوك بترجمة فيسبوك بيوتا كم كيستي ملكا ككفل وجلالا وان تيكاتي كورا كنافين إن شاء الله سنلني كسب بيتني تفهم تنجا نفانا بوا بكا فيسبوك إن فيسبوك اشتري نكجم جري فكين بكم تيك توك يتي تيك توك برا جارا كنّا ما يرجو جارا namni isin irratti ergeetiin booda immoo keessaa baafattan jechaadha. Kan baafachuudhaa yeroo biraa viidiyoo biraatti walitti deebina. Har'aa fi kan isin garsiisuu barbaadu waa baay'ee jechaadha. Fakkeenyaaf ammallee waa baay'ee irratti kafalaa. Kana jechuun asitti illee fotoodhaa, viidiyoo, barreeffama jechaadha. Achi booda maamiltoonni keessanii waa isinii kafalan jechaadha. Waan as keessa jiran hunda wal qabatee jechaadha. Kanaafiin biyyoota kam keessatti akka kafalu wajji ilaalla inshaallah. Amma ana waliin na faana bu'a. Fakkeenyaaf feesbuuk illeen dhagaa duwwaa tokko doolaara isinii kafala jechaadha. Sana jechuun viidiyoon keessan baay'ee yoo ta'e jechaadha. Namni baay'ee yoo ilaalle irratti hawaasni illee yoo isinii kenne sadaqaa jechaadha. Sadaqaa jechaadha. Gasheen kee jechuun akkas. Amma kun asirraan eegala jechaadha. Biyyoota kam keessatti hayyamamaa akka ta'e asirraan eegala jechaadha. Kun biyyoota amma na faana bu'a. Itoophiyaa waan jirtu natti fakkaanna. Bakka kanatti immoo geemii qofaa fi namoota geemii taphatan jechaadha. Kanatti kan beekuu qabdan. Afrikaa keessaa Ijipti, Keeniyaa maali jedhaa ishee? Asitti wanni beekuu qabdanii biyyoonni tokko tokko as keessatti makama garuu waan inni jedhu isteerna wantashitos kana jechuun fakkeenyaaf warroota hakkan godhuu danda'anidha jechaadha. Waan irraa eegamu natti fakkaanne baay'isee jechaadha. Kanaafin asitti adda ba'a jechaadha. Kun as keessatti dubbatee warri afaan Jarman dandeettanii seentee dandeettan jechaadha.
Hayyee viidiyoon keenya kanarraa kana fakkaata. Asirratti mee wanta akka isin gaafadha. Ati yoo biyya kam jirta? Biyya kam keessa jirta as keessa? Itoophiyaa jirtamoo biyya biyyawwan kun malee itti kafalamu jirtamoo biyya biraa jirta? Biyya kam keessa jirta as keessa? Mee barreessi koomantii irratti. Gaafii yoo qabaatte illee ni gaafadha. Inshaallah sii deebisa. Tasarraafte immoo gara fuula duraatti akkamitti akka isinii kafalamu akkamitti akka mallaqa irraa baafattan illee isinii waraaba jechaadha. Koomantii ilaala kun koomantii feesbuuka kiyyaa uummanni akka itti koomantii godhu kun inni faranjoota. Hayyee isinillee immoo yaada keessanii koomantii jala barreessaatii yoo mormii qabaatte illee mormuu yoo deegguu taate illee deeggaruudha. Yaada keessanii isin eegaa. Akkasii inshaallah. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh waan dhaggeeffattaniif galatooma.